Ashamaa kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu wasallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa gaafii ijoolleen baay'een keessaan na gaafattu keessaa gaafii namoota baay'eedhaaf deebii taa'e jedhu tokkoon qabadheen kara keessan dhufee tura. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha isin fayyada hatta har'allee itti jiraachuu baattan boruuf wanti kun isin fayyada jedhee waan ayyaanidha jechuudha wanta karaa qarshii isin ergannaa qarshii keessanitti wal qabateedha jechuudha bakka adda addaa kan namni jiru namni biyya keessatti hirreega ofii hin qusanne hin jiru haa ta'u malee isa sanirratti namoonni baay'een lapheen karrarra udanuutu jira ijaa ta'ee fi har'a gaafii keessaniif deebiin ta'a jedhe qabadhee tan dhufee viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan garaattan immoo sabiskiraabii godhaan maatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kooti warri isinitti tole immoo sheer godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a isin jechuun jaaladha. Na jaalattanii na kabajanii viidiyoo kana haga dhumaa waan dhaggeeffataniif hedduu tokko onnee koorraa galata qabduun isiniin jedha. Egaa keessattuu ji'a ji'aan ji'a lamaan ji'a sadiin namoonni galfattu keessattuu iyyuu obboleettiin tokko kara Yemen immoo waan akkasii kana kan jirtu yeroo hundaa maatitti dawwaltee maatitti naa dawwali jettee yeroo qarshii ergattu keessattuu iyyuu bilbila adda addaa baadiyyaa baay'ee baadiyyaadha maatiin ishii keessi. Nitorkiin hin seenu dhugaa dubbachuuf baay'ee na rakkisaa biyaansi bilbila 4 bilbila 5 bilbila fufaa yeroo naa kennitu jira jechuudha. Gaafa qarshii ergattu qarshiin gahuu baatinaa jetteetu jechuudha. Akkasuma immoo ijoolleen baay'een akkaawuntii keenya maatii bira goonee bilbilli immoo nuti kenninee deemnee bilbila maatii keenyatiidha. Risiitiin nu dhufee jira. Maatii bilbila keenya irratti immoo miiseejiin galee jira. Garuu akkaawuntii keenya irratti waggaa barreessuu dhaqanii hin barreessinu akkaawuntii irratti jedhu sodaannee jirra warroonni jedhu hin jiru. Akkasuma immoo baankiin koo socho'aa hin jiru ani calliseetuman galchaa garuu risiitii nan qabaa wanti kun na yaaddessee jedhee ijoollee danuutu warroonni biyya keessatti qarshii ergatan ijoolleen baay'een na gaafatee ture jechuudha. Kuni eenyumtuu namni kamuu biyyaa bahee namni herreega biyya ofii keessatti qusanne jiru. Kanaafuyyuu isin fayyada please viidiyoo kanaa gadumaa dhaggeeffadha. Sheerillee gootanii odoo waliin geessanii na gammachiisa tarii odeeffannoo miskiinnan akka keenyaa mana namaa keessa teessee birrii walitti funaannattee gaafa ergatte kan boqattu odoo dadhabdeellee jirtu dadhabbina san sirraa badu gaafa birriin kee biyya gahee akkaawuntii kee irratti seefii ta'ee jira jedhamee miisejii si deebi'u caala wani nama gammachiisu hin jiru. Komentiin barreessaa hundi keessan ofii gaafa waan akkasii keessa darbee jaa ta'e hundumaa ol gaafa birrii lakkaa'ee fudhu nan gammachiisu gaafa jiini gahe nan gammachiisu an warri akka kootaatan jechuudha ana humna gammachiisa gaafa birrii sun anarraa deemee biyya gahee miisejiin galee jedhu risiitiin hogganaa dhufe dadhabbiin narraa badaa saniin booda gammachuu addaa tokko natti dhaga'a garuu birrii gaafa harkatti qabattee achitti jechuudha itti gammadeen beeku irra diyaanu doon kan waggaa 2 waggaa 3 illee bira teessisee rakkoon qabu manni nan hojjedhe garuu natti ulfaata ittan amana jechuudha bakka biyyatti nan amana bakka asnaa galee bakka reegni koo seefii naa ta'ee jira boqonnaa gaariin qabu namni akkas hin taane waggaa jiraattan ta'ee namarratti warri ergattan hin jedhu ofii keessanii maqaa keessanii warri seefii godhatanii isiniin jechuu koodha. Kanaafuyyuu ani fakkeenyaaf haga waggaa 4 taa'e kana keessatti haa ta'u maatii gargaaraa waan tokko seefii hagan godhadhe guyyaa muraasa kan maatiin dhaqee irratti seefii naa godhe. Ani zim jedheetu mana ergaa risiitiin kun naa dhufa. Risiitii inni guddaan maaliin daftara irratti amma oliiga biyya keessa socho'u laadiis. Egaa kan namoonni kana keessan na gaafatanii itti boqottanii jirtanii namoota baay'eefis immoo deebii ta'aa miti kan jedhuun viidiyoo hojjechuu dhufe jechuudha. Amma mobaayil baankingii fayyadama namni baankii irratti birriin kee haga fe'uuraatti daftara irratti barreessuun namoota tokkotu baankii amma warroonni maanguddoowwan akkasuma immoo bilbila baankingiin rakkise isaan waggaa dhaqanam keessattuu ijoollee waxxaatis hin keessummeessan maaliif hin fayyadamne siin jedhu waati fayyadamne eenyu fayyadamu ati dhaloota barataa taate too waggaa ati waraqata baattee maaf deemtu jedhanii si gaafatu achumatti si bananii mani keessattuu gasi lakkisan jechuudha nigdi baankii faanii warro amma namni daftara irratti cheekii ta'uu baatee amma homaa miti tarii warroota fayyadama hin dandeenye fi warroota rakkoo adda addaatiin ta'e qofatu keessa seenee tajaajilamaa jira malee namni amma
موبايل بانكينج فيدما ايتم فيدما دفتر رت براو باتي سن هما متي سن انجچوفن اني غدان كمبيوتر كيسات سيفي تاودا الرين كيسات غافا دقتاني الريغا كيسات توتال يتي كيسات ارغچو دنديسا كانان مال ميركان يفتو كيساتو بلبلي نوركيسيتاني تجانقا وري جرتني ريسيتين كيسانو غاسين في ميساجي ماتي برا بلبل رت غوتامي ساني نيغا إذا سان مويو نموني كيساتو يو أونلاين رن أما نما غوتين أرغتن نما أونلاين رن غوتين أرغتني سان شيكي غدو أتيم بودا مارو دفتر فوري دكي كيساتو أما مانغوتو ورا أرسا جرتني تو يوجر وان نمودا تفهم فيديو كارو جيتشا جرا إذا دوغاني سينجر أكيد هذا باديا كيسا دفتر باد تي جيالا مانجي سدين منا بانكي ديم هذا لين جيتشو منا بانكي ديمو أتي غافا هذا كيسا كرام منا بانكي كده تاري واني وان بادياتي آناني ماني بانكي باديات آنان تاري كيسميسو أبو دندو غيازاني سيد أبو دفتر سنباتاني ديبو أتي أما سنبلبلتا دفتر راتي تشيكينا غوتي جيتا بقونا نرغن نوكا مالي وديفنو غها وان نرغن في نو أتي بقونا كان نمنو ماتي كي نسيت بقونا دوركي أهرّا غافا باون هارولين كي غافا غبا باهني ورّي باديان جري مقالا كيسان جنة وانا باقي جلابة دودو كيسات سانو غبا اوفيت على سيفجي تغافا ديما وانت باقي جلابة منا كيسات اللي بمقوم من جرا هاقا في نموني باديا ورّي مقالا غراغرون ما قابو إجولين منا كيسا يوجراتان هات غافا مناباتو هنجالتان كانرّا كان كايه غافا ديمتو قمقمو دندو هذا كان واباقي جلابة منا كيسان هذا كيسان اللي جولين باديا كيساتو ننكراتتنا مقالا كان مقالا تتاتي غافو مقالشي جي أسدي جي ألمان جي أدرجتو دفتر كيباتني ما أتصرت نالالا جدني نموتا كيساتو تاري نمن سكة سميسة وكان سنكة سميسة وكان نلا كيسميسة فو مقالة في باديان غراغرون ماكا مقالة مالين غراغرون ماكا بروم سكاب بروم سايود أبي كرا بادياتي مقالة نمرة وابر أكمل أكا نما كيسميسة براوان تف ترى إسا دبر إسا مو سكة سميسة بر هون كان جد باديان نما كيسميسة بيكومي akkaataa itti simannaa baadiyyaatti qabnuu fi akkaataa itti simannaa bakka biraatti qabnu garaagarummaa qaba jechuu koodha. Kanaafuyyuu hin dhamaasina wanni keessan kennitanii jirtanii qarshii keessan kennitanii risiitiin isinii haa dhufu bilbila mooyyuu yoo tariiti yookaan bilbila jijjiirsisiisa bilbila miisajjiin irratti seenu xiqqoo isin rakkisa malee odoo jijjiirsisitanillee baay'ee tokko gaariidha. Haala keessanirras immoo bilbilli hoggaa seenee akka odeeffannoo laadha fi haadha keessanii bilbila okee tana yoo qabaatan okee sanirratti namni miisajjii akka laalu hoo miisajjiin dhufe miisajjiin kun maali jedhee namni akka laaluuf tokko amma ijoolleen akka hiccititti birrii ergide san namni akka hin beekne jechuu hin dandeenye jechuudha. Beekanii beekuu baatanii kan itti jiraatu suni keetidha. Abbaan kee beekee eessumni kee beekee adaadaan kee beekee jireenya mataasaa jiraachaa jira. Atis jireenya mataa keetii jiraachuuf daanti si gadi si ajajattee kasin geenye kootu siin jettee taa'ii siin jettee daa'ima gandaarraa furrii xaragaa uuduu daa'imaa dhiqaa kan daa'imaa illee homaan ta'u kan nama guddaa dhiqaa meeqatuyyuu jiraachaa turre jechuudha. Kanaafuyyuu kana gubbaatti haadha keessan raakurraa miisajjii haadha keessanii bilbila haadha keessanii achirratti guutame haati keessan hoggaa dubbifachuu wallaalanii namoota naalaalu miisajjii ji'a lamaan ji'a sadiin akkasitti haala mijeessaa malee daftara irratti dirqama deemaniitoo haadholeen keessan ama'anii tarii hin milkaa'ama fakkeenyaaf obboleettiin tokko na dhabee na didanii jedhee haati natti malsii deebifaatuyyuu jira jechuudha. Dhugaan isin jedhe baadiyyaa keessaa eessa fufaadhaan deema bilbilli. Yoo isaan dhabaman eessuma adaadaa intala adaadatti bilbilameeti haati kun kan argaman. Haati kun kan argamanuu mana baankii daftara san baatanii deemu. Gaafa daftara san baatanii deeman maal jedhu hin didu. Tariiti amma kan seera waa'ee daftaraa ani hin beeku daftaraa socho'aan jiru ejaa ta'e fuyyuu tarii daftarri irratti masaggamu ta'e itti masaggamu ta'e waan hin beeku qabu garuu 100 kanan jala mureetu isinitti immoo akkaawuntii keessan irratti kompiitara keessatti seefii ta'e herreegni isin ergatta sun taanan erguu isin jalaa hin dhaqu. Maatii keessan hin laakina. Risiiti sii dhufa miisajjiin hin galu. Kanada daftara irra kaayee daftara irra taa'uu baate uumamaa waan itti fayyadu hin jiru. Ragaan kee daftara keetii miti. Ragaan kee daftara kee osoo hin ta'inii kompiitara keessaati
kompiitara akkuma biyyattiitti baankii tokko akkuma biyyattiitti muluu irratti saracaama kompiitara keessatti erga galeen booda ati bakka feete dhattee gaafa galte san waggaa lamas afuris sadiis taa'ii gaafa galtee daftara keetii irratti cheekii yoo godhachuu dhatte atu moobaayil baankii bani siin jedhu kaardii baafadhu itti fayyadami siin jedhu sanirraan immoo gaafa san atuuyyuu daftara kee dhiifte moobaayila keetii irratti herreega kee laallatta mana keessi hagam akka baas hagam akkasii dhufu. Risiitii siiseen risiitiin kan baaste kan fidu waan hundaayyuu achiin hin mirkaneeffatu. Kanaafuyyuu haga kana mara erga baankii galeen booda sodaan isinitti dhagaamee waan addaa keessa seentanii maatii keessan baadiyaa irraa kina. Homaa waan isin jalaa ta'u jiru galee jira. Isin bichaan dallaalli achii akkasini na cabarbarre kan as keessaan sodaatina. Kompiitara keessa seenan seenedha. Wanti isin jalaa cabsee fudhatu hin jiru. Cabee fudhatamee illee isinii miti warri keessan irreetti achi mataa jechuudha. Kassanii isaanumaaf dhiisa warra kaampaanii wanni isinii erguutiin jechuudha. Inni bichaa warri isinii ergu bichaa warra amanamaa keessattuu amma ijoolleen baay'ee waa'ee dallaalaa bu'aa jirti. Dallaala birrii tokkoof tarii birriin guddaadha. Doolchee tokkoof illee namni saantima wayirra jirtuuf dallaala olii qaqqayaayyaruullee jira. Of eeggannoo godhaa. Dallaala dhaabbataa haa ta'u. Keessattuuyyuu warra wanni mattaawaqaa biyya sanii qabu. Warra wanni bitateetoo biyya sanii jireenya biyya sanii qabu. Seera biyya saniitti illee gaafachuu kan dandeessan. Sanirraan akkasitti dhaabbataa dallaala dhaabbataa qabadhaatii ergadha. Nama bilaak maarkeettidhaan ergina hin jiru fan kana dubbachaa jira. Kan baankiidhaan ergu hin jiru. Namni kamuu faayidaa barbaada waan ta'eef kana caalanuu jiraate waan biraa argannee dafnee biyyatti deebuu barbaanna waan ta'eef deebuun keenya beelli keenya biyya keenya mana ormaa keessatti warqiin mana ishii keessatti gaafa laxxafattu ati ishii asitti daaraa keessa bultu san ishii santu siyaa jecha ishii santu si gammachiisa kan isaanii kan masaaniiti xaragne walawwallee tolchine guyyaa kana mana isaanii keessa fiigaa oolle mana haga tana geessudha manni keenya kan keessa bullee kan keessa oollu jechuudha yoo galle ishii morma hoolseensifne miilli keenya alatti hafusanidha. Manni bal'aa hoo ta'e maal wajjin akka jiran nun beekna mana arabaa keessa meeshaan nutti ol guuteet mana bal'aa siif hin dhiisan bakka feeyyuu yoo ta'e biyya feeteyyuu yoo taate jechuudha meeshaa wajjin jiraatta gaafa manni bal'atu. Manuma hibboo keetuu algaa jala meeshaadha cinaa kee meeshaadha jidduu sana keessa dabartee soo deemte jechuudha. Kanaafuu kan itti dadhabnu sun maalinni kan mana isaanii bareechaa oolu sun dafqa keenya san irraa arganna. Dafqa san immoo asitti seefii nu haa ta'u. Seefii san immoo waan daftara irratti ta'eefii miti. Maatii warroonni raakaa jirtan. Herreegni keessan ergamii sajjiin isiniin dhufeen booda daftara irratti seefii ta'ee seefii ta'uu baate homaa tokko rakkoon qabu. Haadholee baadiyaa hin amaasinaa isiniin jechuun jaaladhaa. Sirriidhaa of eeggannoon keessan. Sirriidhaa namaan miidhamu jettanii haadha keessan filattanii daftara keessan haadha keessanitti kan dhiiftanii garuu immoo kuni rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Daftara gubbaarratti ergasanii taa'ee taa'uu baate isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan koo odeeffannoon kun isin fayyadeen abdii qaba. Warroonni bira hin geenye bira akka ga'u laayikii tuqaa. Ijoollee baay'eetu ittiin dhiphachaa jira. Kanaafanidha jechuudha. Daftara irratti nuddanii jiran warri jettaniifan isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo isinitti toon dheeresse dhiifamaa ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa.